Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'aatota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru Luba Qannoo Galaana jedhama. Ayyaana masqalaa jedhamee amma guyyaa kana akka beekamu guutummaa biyya Itoophiyaa kanatti kaabatti, kibbatti, baatti, lixatti hundumtuu ayyaana masqalaa yookis የመስቀል በዓል jedhamee akka beekamu hundi keenya beekna. Isan xinnoo dubbachuu barbaada. Mee sagalee Waaqayyoon dubbisa. Maatiyos 27:32 kaaseen amma 44tti dubbisa. Utuu gadi ba'aniis nama biyya Qaareenaa Sim'oon isa jedhamu tokko argatanii fannoo Yesuus akka baatuuf isa giddisiisan. Isaan iddoo Golgootaa jedhamu dhufanii, Golgootaa jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Loltoonni achitti daadhii wayinii hadhooftuudhaan makame haa dhuguuf kennaniif. Inni garuu afaaniin qabee dhuguu jibbe. Erga isa fannisanii booddee muka buufatanii uffata isaa hirmatani. Kana booddee isaan taa'anii achitti isa eegani. Caaffanni yakki ittiin hadheeffame mul'isus inni kun Yesuus mootii Yihuudootaati kan jedhe mataa isaarraan kaa'amee ture. Yommuu saamtonni lama isaa wajjin, inni tokko mirga isaatti, inni kaan immoo bitaa isaatti fannifamani. Warri achiin darbanis mataa isaanii raasanii, ati isa mana qulqullummaa jigsitee guyyaa 3tti ijaartu ilma Waaqayyoo yoo taate mee of oolchi, fannoorraas gadi bu'i jedhanii ni arrabsu turan. Luboonni warri hangafoonnis immoo barsiisota seeraaf maanguddootaa wajjin akkasuma isatti ga'isanii, inni namoota biraa oolcheera, ofii isaa immoo oolchuu hin danda'u? Inni miti? Inni mootii Israa'el erga ta'e mee amma fannoo irraa gadi haa bu'u, nus isatti hin amannaa. Inni Waaqayyoon amanateera, Waaqayyo immoo yoo isatti gammade isa haa oolchu. Innumti inni ilma Waaqayyooti jedheera. Warri saamtonni isaa wajjin fannifaman iyyuu akkasuma isa hin arrabsu turanii. Ameen. Mee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, waan nagaan nu bulchiteef si haa galatu. Dubbii dhoksaa gadi fagoof keessaa qabu kana hafuura keetiin nuu ibsi. Hafuura hamaa immoo nurraa ifadhu. Ganama kana akka namoonni dadammaqanii dubbii kee hin dhaggeeffanne hirriba kan isaanitti naqu, gadadoo kan isaanitti naqu, aariif dheekkamsa, dutuu wayii kan itti naqu, qalbii kanatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u. As biyya keessa achi biyya alaa kan jiran hundaa hafuurri kee hirribaa haa kaasu. Ittisa dubbatu, nattis dubbadhu, maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Wanti amma asirratti ilaalamaa jiru, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti yeroo inni dhiyaatee rakkoon fannifamuu, murtoon du'aa yeroo isa ga'e kanatti ilaalla. Ayyaana fannoo jedhamee amma akka ansila dubbadhe guutummaa biyya kanaatti, biyya Impaayera Itoophiyaa jedhamu kana keessatti kaabaaf kibbatti sablammii kam gidduutti iyyuu in kabajama. Caalaa isaa garuu kan inni ho'ifamee kabajamu dhimma fannoo kana
yookis parpazii fannoo kanaa otoo hin ta'in dhimma aadaa, dhimma kaalcharii ofiiti. Inni kaan sangaa qalatee, inni kaan hoolaa qalatee, inni daakkoo qalatee, inni kaan wayyaa bitatee, inni kaan dhibaafatee, inni kaan faarfatee, inni kaan irreeffatee, inni kaan sirbee dalagee, inni kaan faarfatee, inni kaan kadhatee haa jiraatu malee harki caalaan sermonii ayyaanicha irratti ta'u irra duukaa jira. Kanaaf hindaaqqoo wal saama, hoolaa wal saama, dhadhaa wal saama, hancootee wal saama. Gabaan biiziidha, manni amanaas biiziidha, inni amannes biiziidha. Hundumatu ciniqniq wal godhee liqiidhaan mataa uf naannessee hin qabu taanaan akka nama jireenya hin qabne, akka nama badii tokkotti of ilaalee of abaara baay'een. Parpaziin fannoo kana dhimmi fannifamuu gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos isa kana miti. Akka biyya kanaatti guyyaatti nigisti Ileeniin ibsaa qabsiiftee fannoo barbaaddee argattedha jedhama. Argattus hadhiiftus isa dhimma mormii isaan qabu. Waa'een argannaa ishee, waa'een seenaa ishee kun dhugaas yoo ta'e maal isa ta'u dhimma kana aguuguun qabu. Nyaataaf dhugaatiin wal waamichi wal afeerraan nuni wal waamnee walii wajjin gammannee dabarsinu kuni dhimma kana aguuguun qabu. Dhimmi kun dhimma hin haguugamnedha. Dhimmi kun dhimma owwaalamee hafuun isarra hin jirredha. Dhimma owwaala diigee ka'edha. Dhimma dhagaa galagashee ka'edha. Dhimma waanjoo namarraa cabsedha. Dhimma abaarsa namarraa cabsedha. Dhimma sammuu namaa bane, ija namaa banedha. Dhimma balbala nama duraa banedha. Dhimma cimaadha. Dhimma guddaadha. Kanaaf haadha namooti baay'een ni kaanin sirbaa maal yoo itti masqaladha, ni kaanin dhugaa hin machaa maal yoo itti har'i masqaladha, ni kaan wal waamee nyaataa, hindaaqqoo qalatee, qircaa fudhatee, foon bitatee, buna qalaa qopheeffatee, qorii qopheeffatee, hundumtuu inni kaan sirbee, inni kaan dalagee, inni kaan dhibaafatee, inni kaan boqqolloo kana waadee, inni kaan bixxillee daaraa kee ruuqee, inni kaan durbatti marga suuqqatee, wanti hin godhamne hin jiru. Wanti godhamu kun inni kaan mana millaashii dhaqxee durbii berreen gaddaa heerumtee jalbuusee fiddee, inni naqate soogidda fidee, hoolaa fidee, buna fidee, akkasitti shirri guddi amaarinyaan akkuma jedhamu kana dhuma hin qabu. Dhimmi fannoo garuu akkas miti. Dhimmi fannoo kun dhimmi masqalii inni jedhamu kun dhimmi masqalii kana dhimma unitti qabamnee biizii taanee jirru kana miti. Haa nyaannu, haa dhugnu, haa kolfinu, haa taphannu, haa uffannu, haa jiraannu. Dhimmi isaa garuu dagatamuu hin qabu. Yohannis 15 irratti gooftaan keenya Yesus Kiristoos maal jedhe? Yohannis boqonnaa 15 yommuu dubbisattani waa'ee kana maal jedha? Obboloota isaaf lubbuu isaa dabarsee kennuu kan caalu jaalalli eessa jira ree jedha. Obboloota isaaf lubbuu isaa dabarsee kennuurra eessa jira? Jaalalli kana caalu eessa jira jedha. Kanaaf jaalalli kan irratti mul'ate masqaliin kun yookiis fannoon kun jaalalli kan irratti mul'ate. Namooti baay'een biyya keessas ta'e biyya birootti isaan kan itti maattabatanii gadi jedhanii mallattoo agarsiisaniitu
kabaju. Isaan kaan mormatti rarraafatanii adeemu. Isaan kaan immoo in dhungatu wal dhungachiisu. Isaan kaan immoo dhandharratti siilii isaa bifa isaa fakkii isaa godhatu. Wanti itti fakkaate haa ta'u ijoon isaa dhimmi isaa garuu dagatamuu hin qabu. Gurratti fannoo warqee hojjetatu mormatti, harkarratti, addarratti, kanarratti waan baay'ee hojjetu namoonni. Haa ta'u waa'een isaa buburree cocorree didiggisii kana yookiis immoo buburraaqsa kana nyaata kana lafa ho'isuu kana isaan ukkaamamee dagatamee darbuun irra hin jiru. Fannoo irratti maaliif du'e Yesus? Isa beekuudha. Fannoo irratti maaliif du'e Yesus? Barbaaniin hiiksisuudhaaf. Cubbamaa wanbadee isa hiiksisuudhaaf. Fannoo irratti maaliif du'e Yesus? Isa biratti fannifamee du'uudhaaf si'oolitti gad darbuudhaaf jiru. Isa fuudhee gannatatti galuudhaaf. Fannoo irratti maaliif du'e Yesus? Nama cubbuun mancaase, nama jannataa ba'ee alatti gatame, billaan akka biddaa boba'u gaggalagalu balbala durasa taa'e. Siroo boqonnaa 3 yommuu dubbistan gara dhumaa akka gara jireenyaatti ol hin deebine billaa qaramaasa taa'e achi kaasuudhaaf. Achi kaasuudhaaf jaalalatu mul'ate. Fannoo irratti waa'een mul'ate jaalala. Walumaa galatti maaliif Yesus fannoo irratti du'e jettanii yoo laaltanii jaalala waa biraan jiru. Inni biraan cubbuu namaatiif namatu adabamuutu irra jira. Hattuutu adabamuutu irra jira. Sobduutu ejjitiitu adabamuutu irra jira. Namni yakki akka seera dubbii waaqayyootti hin jiraanne adabamuutu irra jira. Firdiin irra ga'uutu irra jira. Firdiin du'aa irratti ta'uutu irra jira. Isa sana namarraa fuudhee qooda koof, qooda keessan, qooda keenya Yesus fannoo irratti du'e. Wanta jarrammaatti hin jedhan jiru. Maal ilma waaqayyooti miti ifin jetta miti nugusa Israa'el miti kun warra kaaniin fayyisa miti. Mee ofa oolchu ka, mee ofa gargaaru ka, waaqayyotti amanata miti, mee waaqayyo dhufee isa oolchu ka. Arrabsuun kun, ga'uun kun, mataa dhiiguun kun, harkaa dhiiguun kun, cinaachaa dhiiguun kun, miilaa dhiiguun kun, wayyaa isaa ixaa buufatanii saamuun kun, arrabsoo biyya hin jirre irratti waliin ga'uun kun, kissii waan hin jirre itti uumanii kasasuun kun, biyya goole biyya jeeqe jedhanii dubbii irratti kakaasaniif amma fannisanitti ga'uun kun kana hundumaa keessa kan inni darbeef akka fayyinuuf. Namoonni har'a nyaataaf dhugaatiitti gorree waan biyya lafaa kana ifachuutti gorree ani maa nyaanna maa dhugnaa maa taphanna maa haasofna maa gammannaan jedhu anoo sabni keenya carraadhuma iyyuu argatee gammadeennaan anoo gammachuu isaa iyyuu hin danda'u. Namni keenya carraadhuma taa'ee waa nyaatee carraama uffatee carraama gammadee kolfu yoo qaba ta'e natti tola naan. Kan argannaan natti tola naan gammadanu. Garuu parpaziin fannoo irraanfatamuu hin qabu. Annigisti illeenis isa dhoksuu hin qabu. Kaalchariin keenya aadaan keenyas isa dhoksuu hin qabu. Yesus nama cubbamaadhaaf du'e. Si nama cubbamaa nanaa. Nama namni kun abaaramaadha seexana eegee quluuxuuti siin jedhu nana. Ati seexana eegee quluuxuu miti mucaa waaqayyooti. Mucaa waaqayyooti. Waaqayyotu si fayyise. Yesus Kiristoos fannoo irratti diriiree Elo'ee, Elo'ee, Elo'ee lama sabaqtanii
maaliif na dhiifte yaa abbaa koo kan inni jedhe siifi har'a jaalala waaqayyo akkuma jaalala namaatti gorre jaalala dhugaatiitti gorre jaalala biyya lafaatti gorre jaalala gammachuu miiraatti gorre jaalala jaallatamne akka hin daganne jaalala waaqayyo nuuf kenne akka hin dagatamne ana karaan ana dhugaan ana jireenyi ana malee eenyuyyuu fuula abbaa koo arguu hin danda'u jedhe Yohaannis 14 yoo dubbistan kanaaf fannoon kuni fannoo araaraati fannoo waaqaaf namni walitti araarame fannoo namaaf namni walitti araarame fannoo jaalalaa guyyaa jaalalaati keessumatti namoonni difintooftanii teessan jibbameen jira jettanii namooti yaaddan Yesuus Kiristoos isiniif fannoo irratti du'e isin jaallata Yesuus faarfannaa durii tokko akkas jedha kan fannifame fayyisaa yoo ilaalte ati immoo amma hin fayyitan kan fannifame fayyisaa yoo ilaalte ati immoo amma hin fayyitan namni dhugaatii keetti du'uu fedhaa jirtu namni sigaaraatu afuuftu du'uu fedhaa jirtu namni xuraa'ummaa keetti kufte achi ka'uu dadhabaa jirtu namni halagaaf firri si ajeeffate Yesuus Kiristoos si jaallata har'i guyyaa fayyina keeti har'i guyyaa araara keeti har'i guyyaa fayyuu keeti isa yaadi inni kuni gizaawiin kun torban tokko booddee kan irraanfatamu jaalalli Yesuus Kiristoos siif qabu garuu bara baraan hin irraanfatamu guyyaa gidiraatti guyyaa gaddaatti guyyaa qofaa keetti guyyaa jibbamuu keetti inni si jaallata as lafarratti achi gubbaa waaqaatti inni si jaallata gara isaa ilaalin fayyitaa haa kadhannu haaleluuyaa yaa waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos gooftaa jaalalaa fannoo kee dagannee waan darbuun qabamnee waan yeroodhaan qabamnee nuuf fannifamuu kee kan irraanfanne nuu du'uu kee kan irraanfanne nuuf of kennuu kee kan irraanfanne jaalalli kana caalu hin jiru nuuf of laatteetta balbala nuu banteetta karaa nutti agarsiifteetta karaa fayyinaa nutti agarsiifteetta isa karaa fayyinaa kana gubbaa buunee akka fayyinu yaa waaqayyo hafuura nu dammaqsu nu ergi akkuma foon keenya guyyaa kana sochocho'ee nyaachuuf dhuguuf sirbuuf wacuudhaaf lafa ho'isu kana isa mootummaa kee hirmachuudhaaf jireenya bara baraa hirmachuudhaaf karaa fayyinaa beekuudhaaf akka hafuurri kee nu dammaqsuuf si kadhanna hafuurri kee nu wajjin haa ta'u warra fayyan mana keetti waami warra fayyisuuf dursitee murteessite hundaa waami gooftaa maccaa warra mana kee keessa dhufanii rafan hirribaa kaasi guyyaa kana guyyaa jaalalaa guyyaa araaraa guyyaa fayyuu guyyaa nagaa kana waliif nagaa akka qabaannu siif waaqayyoo keenyaaf nagaa akka qabaannu nu gargaari maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'e sanaan ameen garaa keessan gara waaqaatti ol fudhaa eebba waaqayyoo fudhadhaa waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu waaqayyo fuula isaa siniif haa ibsu sinitti araaramu waaqayyo fuula isaa gara keessatti haa deebisu nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu maqaa waaqayyo abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti waaqayyoon keenya tokko ameen as istuudiyoo kana keessa waliin kan jiru ogeessa kaameraa obboleessa keenya Naatnaa'el Bonjaa waaqayyo si haa eebbisu jechaa asumaan yommuun xumuru fannoon nyaataaf dhugaatii duwwaa miti jaalala akka jaallatamtu hubadhu guyyaa gaarii arragaa'uun keenya gooftaa jaalala keetii Yesuus jaalala keetii si faarfannaa wayii tola keefi gatiyoon barbaaddu maal siif laannaa hundumtuu kan keetii oduu fudhuu galannaarsaa keetii oduu fudhuu galannaarsaa keetii
oduu fudhu galannaan isaa keeti oduu fudhu galannaan isaa keeti.